Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkamsaa kana geessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaalladha. Ammallee deeggarsi keessan akkuma itti fufetti like share gochuudhaan walaa jajjabeessinu isiniin jechuu jaalladha. Egaa obboleewwan kiyya dhugaa rabbii viidiyoo tana argee tananii baay'ee tokko jechuudha baay'ee tokko humnaan olitti jechuudha maaliif jennaani ganni kaleessaatii fi ganni har'aa yoona wal bukkee qabee ilaalu fardaa lafa jechuudha. Maaliif jennaani mucayyoo yeroo baay'ee jechuudha osoo hammam rakkattee jirtu gabbaatee akka nama rakkanneetti kolfaa turte suni har'a nama abdii murate yookaan nama abdii kutate taatee gaafa agartan jechuudha baay'ee tokko jechuudha. Mee namni baay'een jechuudha yoo akka namatti ilaaltan jechuudha fakkeenyaaf amma warra gaafa isheen liivis dhufte viidiyoo jala deemtanii atiin fayyite moo maallaqa shaqqalattee kaatee ati akkas taate moo warri jettanii sun jechuudha nama fayyaaf nama dhukkubsataa akka namatti ilaaltaniituma bifa namaatirraa hin bartanii. Kana yeroon isiniin jedhu ijji namaa kun jechuudha miizana be waa baay'ee miizana mazzaneeton iyyuu adda baafachuu danda'a jechuudha. Kanaaf ganni akkanumatti yoo ilaaltan ganni kaleessa ji'oota sadii wayii ji'oota afur dura Joordaan jirtu sanii mee ilaalaa akkanumatti jechuudha. Maaliif isiniin jedhe beektanii dhugaan isiniin jedha hamma kana namni jechuudha. Saba isaa keessatti maaliif namni kun ana yookaas immoo Oromoodha jedhee itti baqatee dhufee jechuudha. Maaliif ijoollee Oromoo abdattee dhufte malee biyya san keessaa dura nama itti wal beektu qabaattee miti kan biyya san dhaqxe yookaan Dubaayii dhufte jechuudha. Isinumallee immoo ijoolleedhuma Oromootillee kan viizaallee hojjisiistanii fi akka isheen achi dhuftu taasistanii jechuudha. Kanaaf har'a yoo laaltanii mee laalaa maaliif har'a osoo lammii kooti jettee isinitti baqattee dhufte isin bukkee jirtu of ajjeesallee jedheen iddoon itti of ajjeesu dhabe. Biyya kana bakki dhaqxanii itti of ajjeestanillee hin jiru gaaf jettu mee isinumti jechuudha hammam takka isinitti dhagahama maaliif jennaani ji'a tokko ji'a lamarra haasoftanii amma faayin dhiistanii dhugaa. Maaliif amma fakkeenyaaf normaalii amma normaaliidhuma viidiyoodhuma normaalii amma kana dura waa'ee warra salaalitti akkas immoo uummata salaaliitiif sagalee gabbaatee boo'atii jechuudha. Maal jedhanii waa'ee isheen raasoftu dhiisanii koomentii jalatti silaati maallaqa shaqqalattee kaatee moo dhuguma dhukkubsattee fayyitee akkas jedhu. Maaliif jennaan mucayyoon tun lamoo akka gara miidiyaatti dhufne akka isheen abdii kutattu hin godhinaa yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif Oromoo dhugaan isin hin jedhaa maaliif hin beekani namni gaafa isin jala callisee gaafa isin baqatu baqa dhiistanii duukaan deebitanii maaliif isheen iyyuu dhugaa rabbii humna isheetii ol ta'eet mucayyoon kaleessa kolfa malee mucayyoon kaleessa gammachuu malee akka barbaadetti kofaltee taphattu sunarra keessi ishee gaddaan guutamee ana keessi koo na gubateera lafa of ajjeesa jedheen lafan itti of ajjeesu dhabe gaafa isiniin jettu maaltu isinitti dhagaamame keessa keessanitti maaltu isinitti dhagaamame miira akkamii keessa galtu maaliif osoo nama biraallee ta'e haa ta'u intala Oromoo takka kanaanummotu gannii jechuudha maaliif eenyumtiyyuu jechuudha irra deddeebinee waa'ee ishee irraa dubbachuu osoo hin taane ani namoota baay'ee kan kaleessa darbe miti kana har'a maaf dhaabbattee deemte maaf du'uu didda jettu immoo hin beeku dhugaa gaafii natti ta'a yeroo baay'ee waa'ee ishee kana jechuudha. Jecha isheen ammatti fayyadamte kana ilaalinaan keessa koo nama daa'e dhugaa. Rabbi bifuma ishee ilaaltanii jechuudha. Nama akkamii akka taate ilaaluun gammatuun salphaadha. Maaliif jennaani nama bifa argan jiruun gaafatanii jedha Oromoon. Maaliif bifuma ishee ilaaltanii tooni nama fayyaa ta'uuf ishee dhukkubsattuu ta'uu ishee adda hin baafattan ture. Ammoo nuti yeroo baay'ee jechuudha nama itti duulle tokko irraa deebuu hin beeknu. Kana rakkoon keenya. Maaliif kaleessa ji'a lama ji'a sadii dura itti duulaa turtan har'a immoo isheen dhukkubsattee hamma kana ciistee kaatee amma mootu jechuudha ammallee kan irraa dhaabbachuu dadhabdan hamma mootu hamma kana dhukaa baay'ee ulfaata duukaa deebi'a maaliif jennaani baay'ee tokko ulfaata duukaa deebi'a gaarummaa hin qabu maaliif maaf dhaabbattee ol jettee si agarree
warra jettantu jira jechuudha. Maaliif amma warri koomentii akkasitti koomentii negatiiva barreessitan suni maaliif maa du'uu didde maaf kaatee dhaabbattee deemte maaf ishee ijaan agarreedha malee akkanumatti ija keessanii ilaaltanii tooniyyuu dhukkubsattuu ta'uu fayyaa ta'uu ishee adda baafachuu dadhabdanii miti. Ammootu waan tokko namaaf kennitanii kaasanii ittiin nama waqqasina. Sababbi isaas jalqaba kennuu dhiisaa nama sanaa. Erga kennitanii fi kaatanii immootu nama sanaan ittiin waqqasina. Maaliif waan tokko harke namatti hidhattanii kaatanii deeffachuun hin beekani. Baay'ee ulfaata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sa'aatii kanatti akka nama kamiittuyyuu jajjabina kennaa fi akka isheen waan hunduma keessatti lafa abdii kutatte kanatti lafa keessi koo gaddaan guutame keessi koo na gubata jettu kanatti akka isheen ol jettee ejjaajjee dhaabbattu taasisaa malee lafa isheen tattaafattee dhaabbattee ijaajuuf jirtutti dugda rukuttanii yookaan dugda kuttanii gad deebisuu fi ariifatina kana yeroon isin jedhu jechi keessan dhugaan isin jedha. Yeroo dugda kuttan isin jedhu maal irraa dubbachuu barbaadanii jechi isin namaan jettanii nama fayyaayyuu maraacha dhugaa isin jedha. Nama dhukkubsatee nama osoo tattaafatu jireenyi isaa gaafa harkaa faca'ee jedhu gaddaan guutame dhiisaati. Nama fayyaa lafaa ka'e nama fayyaa kana jechi keessanii jechuudha. Jechi isin namaan jettanii nama fayyaayyuu huccuu gachisiisa. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa micayyoo kanarraa deebi'aa dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif tarii bakka kanatti dogoggorteerta naan jechuullee dandeessanii ani immoo akka ilaalcha kootti jechuudha. Akka intala Oromoo tokkotti akka obboleetti kootti bakka ishee bu'ee gaafa laalu baay'ee waan natti dhaga'ame. Hedduutu akkanatti dhaga'ame. Sababbi isaas micayyoon kun obboleettii keenya. Maaliif isheen yeroo kamiyyuu jechuudha Oromoon koo cufti keessanuu gaafa isin jettu jechuudha. Nam kamiyyuu adda qooddeetii miti. Ammootu isin hin beeku yaa Rabbi. Bara kana dhugaan isin jedha. Maaliif jennaani nama gaarii jettanii nama gaarii bulu maaliif isinumatu osoo halagaan taane isinumatu akka maaliif namni hamma fe'e laal dhukkubsatee ka'ee yoo dandamateeyyuu nama sana maaf achitti bakka ciise sanatti maa hafuu didee jettanii gisee itti yaaddantu jira jechuudha. Osoo halagaa warra ollaa keessanii hin taane isinumti walii keessanii xalaata. Kanaaf bara kana keessa jechuudha nama argaa namaa jibbu nama akka ati sii gadi buutu nama sana gaditti haftu barbaadu malee nama akka ati mataa ol qabattee maatii keetiif jiraattu kas immoo ofii keetiif ol jettee eenyumaan olitti qixxaattee jiraattu hin barbaadani. Kanaaf obboleewwan kiyyaa wantoonni akkanaa kuni gaarummaa hin qabu. Tarii maaliif jennaani rakkinni nama balbala bituu hin dhatti. Maaliif argachuun illee hin jira akkuma hojjetanii dhufu sana dhabuunis immoo hin jira. Namni inni hojjetallee hin jijjiiramallee hin kassarallee waan ta'eef yeroo tokko maaliif osuma baanee fagoo jirra nuti har'a lamuu gadi hin deebinu jettanu lafa kuftanitti of agartanii gaasa namootu bakka ishee kana gaafa buutanii maaliif isinitti dhaga'amuu danda'a waan ta'eef. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa maaliif jennaan waan natti dhaga'ameef dhugaa Rabbii maaliif keessa isheetti mirjettee yoo isheen dubbattu jechuudha. Akka hin dubbadhu na taasise. Kanaaf micayyoo kana dhiisaa ittiin duulinaa isin gaa dhiisaa duukaa deebi'aa dhugaa. Gaarummaa hin qabu yaa jiraattu dhiisaa maatii isheetiif haa jiraattu haadhaaf abbaa isheetiif haa jiraattu. Ittiin duulinaa isin ga'aan isin jechuu barbaada. Dogongorteerta jechuu dandeessanii dhiifama naa godhaa. Akka nama tokkotti akka ilaalcha nama tokkotti waan natti dhaga'ame hin dubbadhe keessa koo waan garaa na nyaatteef jechuudha micayyoon kuni. Kanaaf nama fayyaaf dhukkubsataa akkanumatti ija keessaa miizana taasisaa adda baafadhaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleettii keenya Waaqayyoo dandeettii siif haa kennu abdiin kutatanii abshir jabaadhu. Maaliif jennaan warri har'a sitti kolfes warri quba sitti qabees guyyaa tokko maaliif namarraa osoo hin taane Rabbiirraa eeggattee gaafa ati kaatee ijaajjee dhaabbattee eenyuun olitti caaltee argamtu jechoonni har'as namoonni har'a jecha badaas gaarii siin jedhe kuni boru siif barumsa siif ta'a akkasumas immootu ejjennoo jireenya kee gara fuulduraa sii ta'uu danda'a. Jabaadhuu abdiin kutatii siin jechuu jaaladha. Waaqayyo si duukaa haa ta'u. Kanaaf obboleewwan kiyyaa walumaa galatti jaalala baay'isaa malee jibban baay'isinaa isiniin jechuu jaaladha.
yaada qabdan komentii jalatti naa barreessaa. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaariin isiniin jedhaa nagaan naaf tura.